itti aansuun eega hagana isiniin jedhe ijoollee teenna ka itti aanu beeytanii ka itti aanu amma oduu amme waan duraan namni guutuun shakkaa turre warra bilxiginnaa itti dammarameen ala warri kuuwwan ilmaan Oromoo hundi shakkaa turte hayyoonni Oromoo hundi shakkaa turte ifa bayaa jirti waan ta'eef dhageeffadha amma oduu jabdu oduu ammee jedhe ka Yahyaa Bashiir guyyaa har'aa fuul Facebook ofii irratti barreessan isinii hima suutana waan nuti shakkaa baane ifa taate guyyaa har'aa akka koloneel Abiyyi jedhetti beektanii dhibee koronaa kanatti dhimma baanee siyaasaa keenya gadi dhaabuu qabna. Kan bosonaanuun loltus kan asii aangoo eeggattus qurxii garaan beekuu qabaa. Dhageettanii mi dubbiftanii yoo dubbiftanii jiraattanis ta'e ammas irra deebitanii dhagaa tolchaa dhageeffadha. Sheer godhaatii namni hunduu akka dhaga godha. Okay? Qurxii beekuu qabdii jedhe muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmadii jedhe. Odeessi qabatamaan miliqee bahee dubbiin kun nama qabatamaatii Yahyaa Bashiiritti ergame. Dhageeffadha ilmaan Oromoo ammas gowwoomtanii warri yeroo ammaa bilxiginnaan gooftaa keenya jettanii lafa dhiittan hundi dhageeffadha waan isinii dhufaa jiru waan isinii deemaa jiru. Walgahii koree giddugaleessaa bilxiginnaa kateettes masaraa mootiititti koree giddugaleessaa guyyaa 3 jechuun sanbata hanga wiixataatti taa'ame ture. Walgahiin kun tokkoffaan masaraa mootiititti geggeeffame. Lammaffaa kan geggeesse ammoo Abiyyii fi Dammaqeetu geggeesse. Sadaffaa hirmaattota naannolee 8 irraa dhufanii lakkoofsi naannoo 360 ka ta'an irratti hirmaatanii turan. Afraffaan naannoo hunda Hararii dabalate miseensota koree walqixa 45 hirmaachisan. Shanaffaa kanatti kun guutuun ta'e garuu Lammaa Magarsaa fi Xajjibaan akka irratti hin hirmaatin namichi kun eeree jira. Namni barreeffama kana Yahyaaf erge. Shanaffaan akkasii barreeffamni kun walgahii kanaaf qophaa'e kan fuula 442 akka dubbisaniif kan hirmaanne yoo ta'u dhuma irratti harkaa guuran barreeffama kana. Barreeffama qophaa'ee hiramee fi duraan jedhame harkaa guuran. Abiyyi yoo yaadattan ta'e waggaa tokkoo fa'i amma yeroo ammaa kanatti waggaa tokkoo fa'i gaaf masaraa mootiititti ilmaan Oromootti jaarsota Oromoo nama adda addaa masaraa mootiititti yeroo san pirezidaantii Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture yeroo san nu duraan jedhe masaraa kana gizee seennus cinqaan fattashamnee qabattoo nurraa baasanii seennan jedhe. Asittis waraqaa nuu qoodantu jira jedhe ka dubbifne yoo dubbifnee geessine jedhe nu harkaa guuran jedhe. Ammas Abiyyi wanni inni godhaa jiru waraqaa qoodanii fi kabarraa'ee jedhe qoodanii fi eega dubbifamee geeffame eega wanni barbaadamu sun godhame deebisanii irraa guuraa jiran. Akka deebisanii irraa guuraa jiran ammoo barreeffamni kun ragaadha. Harkaa guuran qabxiileen jajjaboon irratti mariin taasifame kallattiin kaa'ame keessaa dubbii fi dhaadannoon Abiyyi achirra dhageessaa ture jira. Dubbii dhaadannoon Abiyyi walgahii sanirra dhageessaa ture. Ani isin fannisaa ani akka isin godha. Tokkoffaan waa'ee sabaaf sablammootaa dhagahuu hin barbaadu. Bilxiginnaan
Kan ijaaramteef gaafii sabaaf sablammoota gaafii sabaa deebisuufi miti. Akkas quba qabaadha ilmaan Oromoo hundi keessanuu. Gaafii isin Finfinneen nuu deebiti. Daangaan Oromiyaa nuu kabajama. Jettanii isin yaaddan afaan Oromoo afaan hojii federaalaan ta'a. Daangaan Finfinneen kabajama. Finfinneen ta'a Oromoo jalatti hin deebite. Jettanii isin eeydan guutuun isaa akka karaa fashalaa jiru. Akka fashalaa jiru namni guutuun hubatuu qaba ilmaan Oromoo hundi keessanuu. Abiyyi ka inni jedhu waa'ee sabaa dhaga'uu iyyuu hin barbaade. Waa'ee sabaa dhaga'uu kan barbaanne Oromoon akka jiraattu hin barbaadu jechuudha. Oromoo akka jiraattu Itoophiyaawii waan jedhamu san malee Oromoo jechi jedhu akka isa biratti fudhatamas hin qabne dhagahamullee hin barbaanne barreeffamni kun ragaadha. Kan itti aanu lammaffaan kaayoon keenya eenyummaa tokko ijaaruudha. Kaayoon Abiyyi guddaan eenyummaa tokko ijaaru. Eenyummaan sunis waan duraan haasawataa ture. Waan duraan namni irraa shakkaa ture guutuu ifaan ifatti amma hojiirra oolchuuf waan hunda mijjeeffatee jira. Gara kamiinuu mijjeeffateeti waan jiruuf lafa qabatee waan jiruuf ammoo waan duraan dhodhoisaa tures ol baasaa jira. Nu eenyummaa tokko qofa ijaaruu barbaannaa Itoophiyaa keessatti. Eenyummaan ijaaruuf inni qophaa'u akka duraa irraa akka hojii waan inni hojjetaa ture, waan inni haasaa ture, akkaataa inni itti uummatas itti himaa ture beekamaadha. Eenyummaa irratti hundaa'e akka inni ijaaru Amaara amantiin takka madaanitaachin geetaachin Yesuusiin jalatti sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa keessa jiraatan guutuu amantii takka maqaa afaan takka Itoophiyaawii waan jedhamu jalatti akka ijaaraman niif qophaa'ee jira. Aadaa takka hunda isii eenyummaa takka jalatti